Yoyyaa hordoftoota chaanalii barataa Tutorials nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti hundumaa keessa sinaa dhaqqabu. Viidiyoo kana keessatti qabadhee kanan isin dhufee barnoota Social Antropology Freshman Course irratti kan kennamu kutaa lammaffaa isaati. Chapter 1 kutaa tokkoffaa isaa duraan isinii dhiyeesseen ture. Amma garuu kutaa lammaffaa isaa kan part 2 isaan isiniif dhiyeessachuudha. Namoonni chaanalii kanaadhaaf haaraa ta'an chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiifaman ilaalaa daawwadhaa. Akkanumallee viidiyoowwan duraan gadhiisee fiiziksii irratti kan gadhiise qaba, saayikooloojii irratti, baayoloojii irratti, emerjing teekinooloojii, akkanumallee statistics yookaan tarsiima qonnaa fi kanneen biroorree waan gadhiisee jiruudhaaf isaanillee deemtanii chaanalii koo jala galtanii daawwachuu dandeessu. Inni kan biraan yaada yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoowwan akkamii isin hojjechuu kan qabu, akkanumallee wanta fooyyessuu qabu yoo isin dhufee akka koomentii irratti naa barreessan isiniin jedha. Viidiyoowwan kun yoo isin tole laayik godhaa, akkanumallee warra kaaniif sheer godhaa. So gara barumsa keenyaatti haseenu. Barumsa keenya irraa keessatti wanti ilaallu misconception about anthropology. Anthropology irratti namoonni hubannoo dogoggoraa qaban yookaan hubannoo dogoggoraa maaltu jira jennee kan kaasne ilaallu ta'a. Akkanumallee sana qofatu hin taane waan baay'eetu dura jira. Egaa misconception akkamiitu jira yookaan hubannoo dogoggoraa maaltu jira anthropology irratti kan jedhu gaafa ilaallu namoonni egaa due to the lack of appropriate awareness jechuun hubannoo sirrii qabaachuu, beekumsa gaarii qabaachuu dhabuu irraa kan ka'e there are number of misconception dogoggoraa baay'eetu jira. Tokkoffaa akkaataawwan yookaan namoonni dogoggora hubatan keessaa akkaataa related to the area of study wanta inni qo'atu irratti dogoggora hubatan qabu. Innis it is said to be anthropology is limited to the primitive society. Primitive society jechuun namoota durii irratti kan xiyyeeffatedha. Namoota bara durii dhiiraa durii keessa jiraachaa turan irratti kan xiyyeeffatedha malee warra ammaa irratti kan xiyyeeffanne irratti kan kaasan jiru. Garuu this is misconception, kun dogoggoradha jechuudha. Garuu anthropologistoonni bara ammaa kana maal gochaa jiru? They are studying the advanced complex society as well. Warra ammaa modern society illee qo'achaa jiru, isaan irratti xiyyeeffatanii qo'achaa jiru. Kanaaf warra primitive duwwaa miti. Kan biraan only study the rural people and the rural areas. Kun immoo namoota gara baadiyyaa jiran qofa irratti xiyyeeffataa kan jiran jiru. Anthropology isaan qofa miti. It doesn't study only the rural, but also studies what? The urban areas. Urban area illee sirriitti ni qo'ata. Kun ilaalcha dogoggoraati kan jedhudha. Taane kan jiru it study on analysis of fossil evidences of the proto-humans like that of Lucy and Dinkinesh. So namoonni akka yaadanis jiru. Wanti irratti xiyyeeffatu hafteewwan durii kan namoota durii yookaan sanyii dhala namaa durii kan akka Lucy fa'aa irratti kan xiyyeeffatedha jedhanii kan fudhatan jiru. Anthropology dhugumatti fossilii akka evidence hin barbaada. Fossilii wantoota durii jechuudha. But it is not only it doesn't focus only on the fossil evidences and on the evolution or on the origin of modern human beings. So wanta baay'ee irratti kan xiyyeeffatu wantoota akka biological cultural aspects human being irratti xiyyeeffata jechuudha. It studies about variation and cultural diversity. Waa'ee fossilii sana qofa otoo hin taane waa'ee biologicalii fi yookaan haala fiizikaala namoota, qaama namoota akkanumallee akkaataa aadaa isaanii xiyyeeffatee kan qo'atudha jechuudha. Kan biraan wanti misconception hin jiru only interested in the study of far away, remote, exotic communities like living isolated from the influence of modernization. Warri kun immoo maal jedhu misconception kana irratti jiru namoota fagoora jiran, remote irra jiran jechuudha. Namoota adda bahanii fakkeenyaaf namoota Amazonii keessa jiran, bosona Amazon keessa namoota jiran tarii viidiyoo arguu dandeessu ta'a. Viidiyoo YouTube kana irratti arguu dandeessu. Namoota adda bahanii jiraatan isaan irratti kan xiyyeeffatudha jedhanii kan kaasan jiru. But this is misconception. Warra kana qofa irratti otoo hin taane walii galaatti anthropologiin waa'ee namoota hin qo'ata. Kan biraanii misconception maaltu jira? It is
also misconceived as purpose of anthropology is study in order to keep and preserve primitive communities far from development. Maal jechaa jirru kun immoo anthropology namoonni akkuma duratti akka jiraatanidhaaf aadaa durii duudhaa durii akka deebisanii faana jiraatanidhaaf kan irratti hojjetudha. Guddina hawaasummaa irratti xiyyeeffatu jedha. Garuu kun ilaalcha dogoggoraati. Kaayyoon anthropology inni guddaa maal gochuudha? It is to support communities akka isaan guddatanidhaaf just it incapacitates, it empowers for development. Kanaaf iyyuu maal godha anthropology akka guddatan godha malee dudduubatti deebisuudhaan miti. So it do not defend primitiveness. Jechuun wanta durii si mormu wanta namoonni akka guddatan barbaada. Anthropology just isa kanarratti qofa kan taanedha. Kanadha. Okay. Kan biraan relationship between anthropology and other disciplines. Misconception erga jenne anthropology fi other disciplines like sociology wajjin maal wal fakkaata. Sociology studies about the how the society acts, how society behaves, the cultures, their languages. Just it studies about how people interact with each other. Sociology jechuudha waa'ee kana qo'ata. Psychology immoo psychology studies about the behavior, the mental process. Waa'ee amalaa fi akkaataatti yaaduu sammuu namoota kan qo'atudha. Political science studies about politics. Generally definition formal ta'e beekuu baadhu kanarratti illee politics irratti xiyyeeffatee kan qo'atudha. Economics studies how just how to fulfill or how to maximize the willingness or the need of human being just by effectively or by using the limited resource. Economics maal qo'ata? Qabeenya resource limited ta'een akkamittiin fedhii namaas unlimited ta'e satisfy gochuu kan quubsuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffata. History studies about the things happened in the past but nowadays and the future. Wantoota dur ta'an har'a ta'anii fi fuulduratti ta'uuf deeman irratti xiyyeeffatee waan qo'atudha. Social science kan bara baay'ee jiru. So jara kana faana baay'ee overlaps wantoota baay'ee warra qoqqoodatu. Sociology wajjin waa'ee namaa sociology waa'ee namaa irratti xiyyeeffata taanaan just akkasuma garuu scope isaanii wal caalu illee anthropology xiyyeeffata. Psychology it is the mental process about behavior culture namoota study gochuu keessatti qabaata. Kanaaf overlap gochuu danda'u. Political science akkasuma study about human beings. Economics keessatti waa'ee namoota keessa jira, waa'ee resource garaagaraa keessa jira. History keessatti waa'ee namootaaf wantoota garaagaraa jira. So it overlaps garuu kana gaafa jennu garaagarummaan qabaata. Social science kanarra garaagaraan qabaata. Gara kamiin scope isaas broad scope in the sense waa'ee human beings generally bakka isaan jiraniif yeroo isaan jiraatan hundumaatti kan qo'atudha. So broad concept qaba. Unique approach, perspective adda, unit of analysis and the methods used. So jara kanaatiin anthropology adda godha jechuudha. Scope isaatiin studies about human being in its entirety kana jechuun akka walii galaatti waa'ee namootaa kan wal qabatu hundumsaa anthropology godha. Approach isaa immoo sida duraan akka laalle part 1 keessatti it is holistic jechuun perspective yookaan angilii garaagaraatiin ilaalee qo'ata. Comparative dha jechuun comparatively qo'ata jechuun just difference similarity culture namoota biological aspect namoota kan laaludha. Relativistic jechuun immoo akkaataatti namoonni jiraniin ilaala jechuun just it sees from the point of view of the people of who experience the culture. Kana jechuun akkuma namoonni fakkeenyaaf aane Oromoo ta'ee akkuma aadaa koo hubadhuun akkumatti waa'ee Oromoo hubadhuun namoonni anthropologistii ta'an akkanumatti hubatanii waa'ee aadaa koo qo'atu jechuudha. Relativistikiidha. Perspective isaa immoo maanni anthropology approaches and locates dimensions of people's individual and communal life lived experiences. Perspective garaagaraatiin qo'ata kan jechuun dimensionii garaagaraa galagalchuudhaan akkaataa haalatti waliin jireenya isaanii, muuxannoo isaanii hundumaa, feeling isaanii,
yaada isaanii wanta hundumaa dimensionii garaa garaatiin gaggalagalchee kan laalee qo'atudha jechuudha. Perspective is also fundamental, it's empirical, naturalistic, ideographic kan ta'e yookaan particularizing xiyyeeffatee bakka tokkotti kan qo'atu yookaan nomothetic kan ta'e universalizing waan walii galaatti kan qo'atudha. So perspective kanaan social science kanarra differ ta'a jechuudha, different jechuudha. And method of research isaallee adda isa godha. Method of research is unique that undertakes extended field work. Kan dura kalaalle method of research isaa keessatti extended field work jechuun yeroo baay'ee anthropologistoonni bakkee deemaniitu qo'atu. Hawaasa keessa seenan jechuudha. Fakkeenya tokko isin fudhadhe kan dura namichi biyya Eertiraa suni Asmaraa Laggasee namni jedhamu waa'ee gadaa Oromoo qo'achuudhaaf Boorana gara waggoota 10 olitti jiraatee ture jedhama. Sirnoota achitti gaggeeffaman wantoota achitti ta'an hunduma isaa ilaallatu jechuudha. Gadaan kan gaggeeffamamu waggoota baalliin kan harka fuudhamu jechuudha. Waggoota 8 mitire akka kanatti egaa namni waggoota 10 ol jiraate jechuun gadaa tokko jiraateera. Sirna gaggeeffamu hundumaa akkaataa warra fuudhinsaa, akkaataa piroosesii, seerata achi keessa jiru, duudhaa achi keessa jiru, aadaa achi keessa hunduma isaa qo'ateera jechuudha. So extended field work akkas ba'a jechuudha. Biyya isaa Eertiraarraa bahee dhaqee Boorana galee. So this is the approach of anthropologists. Okay, kan biraan ethnographic data collection technique fayyadama. Ethnographic means specifically society tokko keessa galee specifically in qo'ata jechuudha. So research method isaa kanadha more qualitative dha. Quantitative miti lakkoofsa wanta sababtoon taane wantoota hammam ta'an ton taane maalummaa sarratti xiyyeeffate wanta qo'atudha jechuudha. Okay, eka kana jenne we have seen the relationship between anthropology and other disciplines or especially social sciences. Ammoo what's the contribution of anthropology kan jedhu laala. Anthropology gaafa baratan bu'aa maal argattu? Anis illee kana barate tokkotti wanta bu'aa argadhee qaba. Isinis bu'aa maal argattu? Kan jedhu dhugaa isinitti himuudhaaf. Baay'ee chapterii kana keessa baay'ee keessa galaa deemtan chapter 2 3 keessa galaa deemtaniini wanti isin argattan waan hedduu jira. Ani akka mataa kootti ilaalcha waan baay'ee nagdeessisee qaba akka freshman yeroon barachaa ture. Just the same to that you will get something by learning anthropology. Namoonni gaafa baratan waan ta'u argatan qabu. Okay. Anthropologists must draw on theories, data from number of other disciplines in humanities, social science and physical science. So data sampulan tan erga anthropologistoonni disciplinii gara garaati. Social science irraa ta'u, physical science like biology, chemistry and physics yaa ta'u, isaan kanarraa walitti qabatu qaba. So gaafa data kana collect godhu wanti nuti argannu firstly the emphasis of on the comparative study of cultures. Kana jechuun akka nuti culturii kallattii garaa garaatiin ilaallee cultureewwan biyyoota garaa garaa jiran iddoo garaa garaa jiran akka nuti ilaallee qo'annoo taasisaa jedhu compare goone akka ilaallu aadaawwan sabaaf sablammii garaa garaa addunyaa kana keessa baay'atanii jiran kana akka nuti hubannoo nu taasisa. So this is happiness. This is give us a joy because if you understand somebody else's culture, isa kan kee hojii wal bukkee qabdee ilaalteen gammaddaa jechuudha. So kuni wanta guddaadha. Aadaa namoota baruun. So akkanumallee kan keenya hojii wal bukkee qabne just we contrast and we compare with our culture with others. Fakkeenyaaf uffata aadaa kiyya akka kanaa yoo ta'e kan namoota ammoo akka biraa yoo ta'e gaafan argu akkaataa dizaayinii isaa kalariiwwan isaan uffatanii just waan isaan ergaa isaan dabarsan sun hundumaa just this gives us a joy or just a kind of understanding. So anthropology also helps us better understand ourselves or our own ways of life. Jechuun akkanatti ofii keenya hubannu fakkeenyaaf nuti dhaloonni qubee bara kana aadaa keenya jechuun akka rooti sanatti hin jiru jechuun amma experience gochaa hin jirru. Globalization dha ta'uu dhiibbaa siyaasaa wantoota garaa garaatiin akka nuti just aadaa keenya barreeffamtoonni taasisan jiru. So garuu wantoota barreeffaman yoo ilaalle
Even bakka ammayyuu aadaan keenya really ta'aa jirutti yoo ilaalla deebinee wanta baay'ee hubachuu dandeenya. Ideology sabni keenya qabu, duudhaan inni qabu, safuun inni qabu hundumaa hubachuu dandeenya jechuudha. So this help us to just understand and to be critical about ways of life of our community. So akkanatti akka hubannu taasisaa. Okay. So we don't know. So just akkaataatti namoota fakkeenyaaf akkaataatti how we eat. Fakkeenyaaf akkaataatti buddeena nyaannu jechuudha. As kanatti buddeena jechuun irra jiraata. Okay. So akkaataatti namoonni buddeena nyaatan naannoo keessatti nyaatan biraatti nyaatamu. Fakkeenyaaf biyya alaatti yeroo baay'ee daabboo nyaatama. Nu biratti garuu buddeena nyaatama. So nyaata aadaa chaayinootaa fa'aa ilaaltan baay'ee nyaata lubbu qabeeyyii garaagaraati. So compare gootanii akkanatti wantoota garaagaraa hubachuu dandeessu jechuudha. Okay. Lammaffaa irratti faayidaan nu qabu, it gives us an insight into different ways and modes of life of human society. Kunis just sunduraa wal qabata garuu yaada walii galas keessa jiru maalinni akkaataa nuti itti namoota aadaa ilmoo namaa akka walii galaatti hawaasummaa ilmoo namaa akka nuti hubannuudhaaf amala isaanii maalummaa sana akka hubannuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf fudhadhee aadaa namoota tokko beektu taanaan biyya keenya keessatti fakkeenyaaf aadaa saba wayii tokko beektu taanaan durii kaasanii history isaanii maal akka qaban just their traits, their customs, duudhaan isaanii maal akka ta'e sirriitti bartan taanaan har'a faana jiraachuus ni dhibu. Especially kaampaasii keessatti backgroundii aadaa saba tokko beektu taanaan maal akka yaadan, ilaalcha akkamii akka qaban waan akkasii beektu taanaan faana jiraachuudhaaf baay'ee isin rakkisu jechuudha. So kuni advantage anthropology. Okay. So just kallattii garaagaraatiin aadaawwan saba biraa fakkeenyaaf aadaawwan adiyyaa ta'u aadaa warra gurraachaa kata garaagaraatti ilaaluu dandeenya. So it's a distinct methodology offers a unique perspective on how local groups are engaged in this process of globalization. Aadaa keenya durii hubannee har'a immoo globalization keessatti akkam ta'aa jirra. Globalization akkatatti just uniformly namoonni yerootti idea garaagaraa share gochaa yeroo jiranitti odeeffannoo garaagaraa walitti share gochaa yeroo jiranitti maal akka ta'e akkamitti akka deemaa jiru garam akka deemaa jiru hubachuun nama rakkisu jechuudha. So kallattii garaagaraatiin namoota faana negotiate gochuudhaan biizinasii garaagaraa jechuudhaaf wanti kun baay'ee kan nu gargaarudha jechuudha. So egaa anthropology relativistic approach fayyadama. Kana jechuun compare and contrast godhaa jechuudha aadaa saba tokko saba kan biraa. So kun immoo akkanatti more waan sana hubannuudhaaf iyyuu kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Akkanumallee misunderstanding hawaasa biraa irratti qabnu akka nuti dhiifnuudhaaf akka nuti sirreeffannuudhaaf kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Inni kan biraan just yeroo baay'ee namoonni akkamidha aadaa koo caalaa duudhaa koo caalaa uffata koo caalaa wantoonni jedhaman jiru sanarratti garuu yes anthropology'n indeeggaruu in morma. It fights against prejudice and discrimination. Prejudice means wanta hawaasni tokko qabne fuutee gaafa irratti dhoobdu jechuudha. Sabni sun kana godha sana godha jettee gaafa qooduu discrimination jechuun immoo qooduudha adda baasuu isaan aadaa akkas akkasii qabu waan ta'eef faana deeman jedhanii qooduu. So kana sanarratti against isaa deema jechuudha. So it also fights against ethnocentrism. Ethnocentrism jechuun immoo maal inni yes culture koo caalaa aadaa koo caalaa kan kootu olaanaadha kan warra kaanii immoo xiqqaadha. Warra kaanii immoo sirrii miti jedhanii fudhachuudha jechuudha. Kun dogoggora guddaadha baasoo yeroo baay'ee ilaalcha akkasii sirreeffachuun gaariidha. Hawaasni kamiyyuu aadaa mataa isaa qaba, itti gammadee jiraata, goota mataa isaa qaba, itti gammada, wanta qabu kamuu qaba. So maal gochuudha akkuma isaan ilaalanitti ilaaluudha. Relativistic approach fayyadamuudha. Jechuun akkuma isaan jaallatanitti ilaaluufidha. Akkuma nuti aadaa keenyatti boonnu akkuma sabboontota taane
warri kaanirree aadaa sanatti hin boonu jechuudha. Sabboonummaa qabu aadaa isaaniitti. So kanatti ilaaluun gaariidha. Antropologiin waan kana akka sirreeffannuudhaaf nu gargaara jechuudha. Anthropology is also used as a tool for development. Guddinaaf yookaan akka hawaasni tokko guddatuudhaaf kan gargaarudha. Kunis immoo akkamittiin gargaara akka qofa pay attention to local conditions. Fakkeenya hawaasa akkasii tokko rakkoowwan garaa garaa jiran furuudhaaf gargaara. Fakkeenyaaf isin fudhadhee dhagna qabaa dubartootaa irratti hawaasni tokko rakkoo qabaachuusaa anthropology yoo bira gahe egaa hawaasni sun aadaa kanaarraa akka deebi'uudhaaf jechuun just wantoonni sirreeffamuu qaban jiru aadaa keessatti. Aadaan hundi sirriidha jechuu hin dandeenyu. Aadaan hundi gaariidha jechuu hin dandeenyu. Aadaawwan gaarii ta'an jiru, gadhee ta'an jiru. Bartee gadheef bartee gaarii barteewwan akkas akkasii kan hambisee hawaasni sana keessa akka bahee akka guddina argamsiisuudhaaf gargaara. Dhiibbaa dubartoota irratti gahaa jiru yoo jiraate, dubartoonni akka hin jabaanne kan godhu yoo jiraate, aadaan akkasii yoo jiraate sanallee hambisee guddina hawaasa tokkoof contributionii kennuu danda'a jechuudha. Mirga dubartootaaf mirga ijoollee haa ta'u. So akkanatti wanta akkasii irratti gahee guddaa hin qabaata jechuudha. Okay. And anthropologists are better equipped with knowledge, skills, methods of identifying the needs and the interests of local people for betterment and change in their lived experience. Kana jechuun egaa wantoota anthropologistoonni kun wantoota baay'ee qabu. Beekumsa baay'ee dandeettii baay'een qabaatu, meetodiiwwan garaa garaan qabaatu. Yeroo kana local people yookaan namoota area tokko irratti murtaa'an naannoo tokko irratti murtaa'an tokko gaaf haadaan hubatanii akka isaan more jijjiirama wayii fidan akka isaan gara guddinaatti dhufaniidhaaf gargaarsa gochuu fi ni danda'an jechuudha. It recognizes advantages of consulting local people to design cultural appropriate and social sensitive changes. Akka isaan jechuun wantoota isaan keessa jiran, haala isaan keessa jiran hubachuudhaan gara maalitti fiduu danda'u jechuudha. Gara guddinaatti fiduu danda'u jechuudha. Kallattii garaa garaatti ilaaluu dandeenya. Hawaasa minority ta'an keessatti poolisiiwwan garaa garaa bahuu danda'u. Poolisiiwwan akka walii galaatti bahan jiru. Poolisii mootummaan baasus ta'e poolisiiwwan garaa garaa jechuudha. Yoo hawaasa kana miidha yoo ta'e, hawaasni kun fayyadamaan jiru yoo ta'e, anthropologistoonni deemanii qo'atanii waa'ee hawaasa sana kaalcharii isaanii faana akka hin deemne, jireenya isaaniitti dhiibbaa fidaa akka qabu, guddina isaaniitti akka dhiibbaa fidaa jiru yoo hubatan waan kana qo'atanii bira gahanii gara qaama laallattuutti fidanii waan sirreessan qabaachuu danda'u jechuudha. Kallattii garaa garaatiin fudhachuu dandeenya. Environmental change keessatti environmental change jechuun poolisiiwwan garaa garaa keenya hawaasni tokko jireenyi isaa kan hundaa'e bosona irratti yoo ta'e, mootummaan bosona hin ciriina jedha yoo ta'e, sana irratti illee poolisiiwwan akkasii akka sirratu. Kana jechuun jarri sun jireenya isaanii irratti dippendi ta'e waan jiruudha. Sana mana hin jiraatan taanaan bosona sana akkaataa kunuunsanii sirreessanii fayyadamuu danda'anitti xiyyeeffachuun dirqama isaatii. Waa'ee health and nutrition irratti fakkeenyaaf hawaasni sun naannoo sanarra hongee bu'a taanaan, yeroo yerootti hongee garaa garaa jira taanaan, miidhaa akkasii irra gahaa taanaan anthropologistoonni naannoo sana qo'atanii akkasumas irratti gochuu danda'u. So like that there are a lot of things that can anthropology contribute for a society, for people. So just these are the contribution, the misconceptions, and the relationship of anthropology with other disciplines. So that's all for this part 2 or for this chapter, and we will see you in the next chapter, in the chapter 2. And don't forget to subscribe, to share, to like the video. And if you have any idea, if you have any question, you can ask me through my comment. And thank you for watching. See you in another video.